achirratti gaa komii uummanni hedduu Mustaliifaa afaan Chaayinaa isiin nuuf hin galle kajaaniitu ture. Afaan Chaayinaa isiin Chaayinaa magaalaatii mi kaasooyte. Chaayinaa warra baadiyyaa ni beekti isaan hojii afaan sana haasooyte saniifuu hubannoo asirratti akkana hubatan baadiyyaa Chaayinaa warra baadiyyaati afaan sana haasooyte. Kanallee nuti fadhuma keenyaan akka Direewuditti waan kana hojjenne mootummaan egaa akka beekutti hojjechuu jira mootummaan nutis akka beeknutti akka hojjechuu qabna inneetiif irratti seennee jechuudha. Keessattuu akka Ramadaan jeetti xiqqoo kanu rifachiisu hawaasa keenya baadiyyaa jiru keessattuu magaalaan Direedoodha baadiyyaa Direedoo 38 qabdi 38 kana hubannoo maaltu jira waan jiru fakkeenya amma baadiyyaa Direedoodha eenyu deemee hojjechuu jira bulchiinsaa deemee uummatatti himuu jira bulchiinsa immoo namni waan addaa jaan oggaa isaan dhufan ay koronaa dhuftanii koronaa jaaniiti yoo garuu artistoota wajjin deeman kabajaa fi jaalala qabanii irraa kan ka'e ni dhaggeeffatan ta'a. Hubannoo kan nuuni danda'amaaf isaan bohaarsaa qofalchiisaa. Kun godhamee jira hin godhamne. Okay waan kanatti baajanii jira ni dhugaa dhaabbileen dhuunfaa akka jiru. Awwamee waan akkanaa irratti dareessi artistoota hundi qophiidha ni gooyisa. Kun hundi nun godhamne jechuudha. Kanaafuu yoo danda'ame miidiyaan addunyaa waan haasoo jiru kana dhugaarra yoo oolchine yeroo takka takka gisee yaadu akkuma hawaasni keenya waa'ee kana hubannoo miidiyaa irraa osoo harkuu hanganu bira dhufuu jee caljachuun isaadha mootummaa biraas akkuma uummataatti waan akkasii bira jira naf fakkaataa asii akkana dhukkubni kun akkana afaan jechuu qofa miti hojiin garsiisuudha yaadni kiyyasan hojiin garsiisuudha karaa uummanni galuuf karaa maalitti karaa artiidhaan hojjetamu karaa uummataaf galu hundarrattu yoo hojjetame dhukkuba kanarraa bilisa tahuu ni dandeenya waan jawun qaba gamanumaan waldaa hawaasummaa tajaajila Dirree Dhawaadhaa akkasumas dhaabbata eejensii Dirree Dhawaadhaa gaa yaaduma kana kannaa jee yaadanuu kannisiisuudhaaf guddisneetii isaan galateeffannaa eejensiin Dirree Dhawaatis ijoollee hojjechuu dandeessu ciccimtuu osoo qabu eenyutu maarshii duubaa qabee jiraa kan jiru hungaafiin hungaa namoota bira nuu jirti ijoolleen numa dhiibatti shufeerri fireema qabee jira lakka isaan biraas sanii mul'ata kanaaf kun gamanaan xiyyeeffannaa keessa kannamuu qaba waan bulchiinsi Dirree Dhawaa dalagu waan hawaasni Dirree Dhawaa dalagu ka gabaasa kan nu eenyu eejensii sabquunnamtiiti kanaafuu eejensii sabquunnamtiis kanarratti akka gaariitti hojjechuutu irraa eegama hanguma danda'ametti weebsaayitii isaarratti guyyaa guyyaan hojii haaree gadhiisuu qaba amma eejensii gamanumaaniin tuqaa fi oduulee haaree asumaan sitti hima guyyaa lamaa sadii jedhamama amma asas fida dhibdeenii torkiitu dhibdee maalii akka taate gaanaaf hin galle wallee teeknishaalicha weebsaayitii san gadhiisutu hayyama qabaansaa hayyama qaba boqonnaa godhee akkas toos hin beekne waan akkasiisaniitu jira kanaafuu hanga weebsaayitii irra bahu hanga jechuun disharra bahu peejuma isaa irrattu guyyaa guyyaa waan haaree yoo hojjete dhugatti hanga danda'amutti nutis bar peejuma keenya irra hojjechaatu uummata keenya barsiisu jira araantan hordoftoota hedduu qabna nuti hanguma daleenuun yoo namni takka dalage namni isa hordofu hedduudha too waan hedduu illee haasoo hin barbaadu hanganumaan jechuu barbaada waayiloonni kiyyaas na bira ni jiranii iskandariif hin dawwale eessa jirtaa jennaani caattaraan jira maal goota caattaraan dhugattuu goohaan si biraa dhagoo jira bar jimaan bitachuu jira jee aboo dhukkubnii fi fuunoo magaalaa turaaf godhu jira jennaan wanni ni caattaraa seeneefu isa irraa eeguu fi naan injoo seete caattaraa isa irraa eeganii bar jimaa fuudhee isaa adda waan aan jaaniiti kanatti hin dhiyaanneef isaan qabadhee deemu jira kanaan joote jechuudha hay gamasiin deema jimaa adda waa jaanii haa gamasiin deema iskandarii hubannoo kana kan nu jiraayii jeetin ajaa'ibeeti kanaafuu uummanni keenya gamanuma wanni nu hubatu wanni gaalamni jimaa adda waa qoronfuul janjabiin maal jaan kuni sababa ta'uu ni mala sababa rabbiin sababsadhaa waan jedhe sababa ta'uu ni mala garuu tiriika qabatanii yaa rabbi na baasiin hin taatu beete kanaaf sababfadhaatu irra jira hanga danda'amutti waan ogeessi fayyaa nuun jedhu fudhannee hojiirra oolchinaan
dhukkuba kanarraa walaba ta'uu ni dandeenya. Artistoonni gungaa hawaasa barsiisuu jechuun gama artistootaatiin salphata. Aartiidhaan salphata. Keessattuu artistoonni kun tooftaa nama bohaarsuun karaa nama bohaarsuun hawaasa bira gahuudhaan beekaman. Toora weebsaayitii marsaariitti garagaraatiin maal hojjetanii maal hojjechaa jiran waan jirurrattis waan nunjaan qaban. Tokkootu na bilbileeti Direwood Direwood yaaboo sababa dhukkuba kanarraa kan kee nuti dargaggeenyi gaa dubra keenyaan salaam jechuu dadhabnee jirraati. Nama keessanii hubannoo maalii nuu kennitanii naan jeeboo. Nu qofallee isaa waliin turre hedduu qofalleeti. Egaa harkaan godhuu dadhabdan miila ammaatti fufnee hin jeenan. Miila ammaatti fufnee jeetiin himee feeta. Mustariyaan na bira ture. Dhugattuu naan jette shirma harka gadi gaddaa gisee jaan. An harka hunoo dhiqachuu ittiin jira naan jette guyyaa duraa sanii bara. Miilli kiyya hinaafee naan jette. Mustariyaa sanii yaadadhee deebiseefi. Akkasiiti tanaaf uummanni keenya hagari beektaa namicha kabajamoo kanas safaatu jiranii. Kabajamoo addunyaa waliin gahu jiru kanatti. Silaa safaatu waan irra gaariidha. Namichi kun safaataan beeku. Tanaaf dhukkuba kanarraa eeguudhaaf harka keenya daqiiqaa 20 dhiqachuu bakka namni itti heddummaatu irraa fagaachuu akkasumas deebiitii konkolaataalee namni itti heddummaatu fayyadamuu dhabuu mana namaatis bakka hedduu deemuu dhabuudhaan dhukkuba kanarraa ifaa eeynu ergaa jettuun dabarsaa jechuudha. Hojiin artistoonni bulchiinsa Direedawaa keessatti godhaa jiran hedduu guddaa. Lubbuu isaaniitiif beeki nama biraatiif miti. Ramadaan bira maaltu jira yoo jette muuxannoo dandeettii addaa jira. Sharmaarkee bira yoo kadhuftu taate muuxannoo fi dandeettii addaa jira. Garuu muuxannoo fi dandeettiin isaanii san namuutiin osoo hin deeggaramin namuutiin osoo hin gargaaramin isaanii fi isaan bira qofatti hafu jirti. Wajji olla gizee hedduu isaanii wajjin. Bilbilee isaatiin beektaa? Bilbila naannoo Oromiyaa ka Finfinnee, ka Adaamaa, ka Ciroo, Harar. Hello Sharmaarkee, hello Iskandar. Mee dhukkuba koronaa kanarratti hawaasa keenya kottaatii nu barsiisaa. Jaaniiti bilbila ka bilbilamu jiru. Maal halkaniiti isaan kan yaamaniif. በእጅ ያዙት ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል አማሪ ባንሰን ሲፊን ኦሮሜ ይስረኮን ገቡ ሲገለሜ ወኒ እንጀቹ ፈደ ወርቂ ነርካ ቀብቱ ዳባ ሄዱሚና ዩ ኻርካ ሀቀባቱ ታቴ ዳምኒ ሰኑ ማስቲን ፈካቱ ገሩ ዳባ ሰኑ ጋፊት ወይ ዳባ ኺያጀቹ ደንዴ ወደ መልት bulchiinsi godina harargee diyaarargee baa maal arkeeti nurraa waan Direedoon arku jirtu ala arkeeti kan barbaaduuf humnaaf dandeettii qabnu Direedoon maaliif itti fayyadamuu dadhabde maqaalee dhawuun fadhu kaabineen tokko hararratti neeyame Iskandar akkami Direewud hedduu jajjabaachuu jirtanii cimina qabdan kana maaliif Finfinneetti hin gallee naan jee shuuf hedduu jabaachuu jirtanii cimina qabdan kanaaf maaliif Finfinneetti hin galle akkami Direedoo guddisnaa miti beek waan beeku jira jechuudha Finfinneetti galaa dandeettii qabdan tanaan dandeettii qabnu Direedoo irratti dalaguu hin dandeenyu Direedoo tan akkamitti guddisnaa jee kaabineen guddaan nammareechuun qabu shuuf irra laallu ammaas taanaan ammallee taanaan amma Direedoo irra nama lamaa irratti mul'atee jira Ibala matoo idandee fuula duraaf. Zeeros ta'uu danda'a. Zeeros ta'uu danda'a. Ibala maas ta'uu danda'a. Zeeros ta'uu danda'a. Garuu hanga fedhe yoo ta'e sochiin warraaqsaa hojjetamuu danda'uudha qaba. Nu bira ni jirti ammallee taanaan hojiin. Dokumentii Sharmaarkeedhaa hoggaa fattu waa'ee koronaa irratti waan 10 ol dalagamee jira. Walaloleen garagaraa diraamaaleen muuviileen koomeediileen garagaraa dalagamii akkana taa'uu jirti. Dalagaan isa bira taa'uu jirtu kun hawaasa bira maaliif gahuu dadhabe? Mucaan kun keessa isaatiin baasee bara kan hojjechaa jiru. Hello waan bareedaa dalaguu jirtanii hoo sumuunii jee sumuunii kanneen fi maaliif dalagaa kana hawaasa biraan hin geenye?
hanga dandeewutti voluntaraan fedhii isaatiin hojiin inni hojjetee maxxansee ni jira. Dhaabbata khayriitii miti jechuu barbaadeeti. Namni hojjetee argachuu danda'u qaba. Tumsa kun duula waan ta'eef duula gama keenyaa bahachaa jirra. Voluntaraan yookaan bilaashii yookaan bilisaan yookaan tolooltummaadhaan. Wallee yookaan immoo sirba waan yeroo irratti xiyyeeffate. Chaanaal biraa seentee yoo ilaalte bar ispoonsarri biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa waajjira kominikeeshinii. Kana agarta. Hoggaale nuti hin qabnu. Mobiitii tun federaala ta'uu isiitiitu akkana nu godhu jira. Guddaa yoo ilaalte Oromoo. Kaabinee keessa gabbuutee yoo ilaalte Oromoon ni jirti bar. Maaltu waan kana irratti hojii koronaa alattuu koronaan bara amma dhufe. Hojiilee yookaan rakkina Direedoo keessatti rakkoo siyaasaa dinagdee hawaasummaa keessa jiruttu hanga irratti humnaaf dandeettii Direedoo qabdutti Direedoo fayyadamaa hin jirtu. Nuti nama biraan nuuf fayyadamu jira. Hawaasa biyya alaa nuuf fayyadamu jira. Hawaasa godina Harargee bahaan nuuf fayyadamu jira. Waan Direedoo alaa saba hundaan nuuf fayyadamu jira. Direedoo nuuf fayyadamaa hin jaanan gamanaan hojii hedduu qabna ammallee ta koronaa. Ifaan nufti haa fayyadaman isinirraa eegali. Ejensii isa qunni Direedoodha. Ayyaana eega. Ayyaana qillee, ayyaana cuuphaa, ayyaana idal fixrii, ayyaana arafaa eegu jira. Hojii bashannanaa, hojii hawaasummaa barsiisuu hojjechuudhaaf. San qofarra baajata qabata. Maaltu isaan sakaalee if booda harkisu jira annaaf hin galu yoo abbaan iyyate ollaan dirmate. Hojii akkanaa qabnaa jaa ejensiin gaafadha. Nuuf fayyadamaa isinillee hin taanaan. Tanaafuu nuti ulaan keenya banaadha hirrafinaa isin hin jaadireedha. Egaa sila illatu wanni hundinuu jaamee jira. Wanni nuti ammallee feenu kani akkanallee dubbachaa jiru waan biraatiif osoo hin taane hammeenyaaf isaan akkanan goone osoo hin taane jechuu hafeene nuti ammallee taanaan yeroo ni qabna hawaasa keenya tajaajiluu ni dandeenya waan juu dhaamsa itti himuu barbaanne tanaaf ammallee ulaan keenya banaadha wajji hojjechuu dandeenya waan juun gamanumaan dhaamsa dabarsuu barbaada akka reefuun tana jaamisanitti illee muuziqaalee adda addaa qopheessinee jira. Akka takkan arkin agarree baranaa dhukkuba addunyaa dawaa dabdi taanaa. Sosonu dorke galletinye mana Rabbinu habasu sidandayatana Rabbinu habasu sidandayatana Wanjo unda dalene jira tanaaf ga dhugaadha nutis ifeegganne karabbi itti dabalame hawaasni keenyaahu akka if eeguun akka sababa ta'uu danda'uun dhaamsu barbaada galatooma. Shamshaddiin ta'a beekuun ooltu Facebook irratti beekama gaariitti Finfinnee wal agarre. Aboo sharmaarkee ayyaanaa naan jee maal jechuu isaati jeeti. Aboo sharmaarkee ayyaanaa sharmaarkee adamii bara. Aboo ati gaafuma ayyaanaa as baataa miti naan jeeta. Way dirree TV jedhi mataa qabadde. So ayyaana qofa asbahan san beeyta ta dirree TV dha kana mee ani keessa waan hin tureef jecha waan hin beekuuf jecha hojjettoonni achi keessa jiran hanga dandeeyanitti miidiyaa kana guddisuudhaaf dhiibu jiran nama fireema isaanirraa qabee jiraadha bakka dubbiin nama san beekaniituma hararraa meesanii maarshitti kanneen akka isin hojjoof godhuudha. Hojjettoonni immoo hanga dandeeyanitti hojjechaadhaati kan jiran. Garuu hanga dandeeyametti namuutu tattaaffii yoo kan godhu taate bakka rakkoon jirtus yoo furmaanitti kan namaa deeme jijjiiramni hin dhufaa jeetii yaada jechuudha. Kanaan itti dabaluu barbaade gara biraatiinis hojiilee hedduu harkaa qabna ammallee kan dalagu jiru. Fuula duraafillee dalagutti kan barbaannu. Kunoo amma Ramadaanillee sirba qopheessee jira. Artistoonni keenya akka Maammashee Biifaatis dheengaddaas turanii sirba waa'ee dhukkuba kanaa irratti akka dalagan. Duraan konsertiidhaaf biyya kana dhufan. Konsertii akkuma dhufanii dhukkubni kun dhufe. Maaliif
ummata keenyaaf hubannoo akkanaan kan waan joorra marii goone amma kuno khalee fideen gadda hunda harar keessa deemanii harargee baasitutti itti fayyadamu jira waa'ee kana irratti jechuudha. So amma xiqqoo dura maamashee biidhaa dubbiseetiin tureenan Direewud irrattis akkana dalaguu qabdanii waan joorratti wal waan ni godhu jira jechuudha. Akkuma keenyaatti jechuudha amma kun tattaaffiin keenya. So bulchiinsi keenyaas karaa kanaan yoo hojjetu taate dhugatti jijjiirama guddaa godhuun ni danda'ama waan joonna keessa jira jechuudha. Harka dhiqachuu gizee jaan akkatti nyaata hoggaa nyaachuu deemnu itti dhiqannu osoo hin taane harki akkaataa itti dhiqatan qaba. Fakkeenya asii fi as jala namtichi kataa'u kabajamuun addunyaa jechuudha. As jala taa qeensa jala taa bakka dhodhootu teenya tana qaba ni jiraami as keessa faadha kataa'u kana faadha shukkuumanii riguun asiis akkanatti akkana riguun as keessa qeensa cirachuu xuriin as jala jirtu as jala dhokotee si eega. Tanaaf ani koronaadhaaf kabajaan qaba. Maaliif jennaan nama fixu qanii miti. Isallee dubbii kadhachuun fadhuuni kabajaan isaaf qaba. Ummata addunyaa fixu jiru kanaafillee rabbi sodaadhuuti nama keenya hin dhufinii jechuudhaan barbaadaa nuti kabajaa sii qabna. Tanaaf akkana dhiqatanii gaaskandar akkuma duraanii akka gizee nyaata nyaatu itti dhiqatutti dhiqata. Mee amma gaana harkee jira narraanii barajeetiin abdii guutuu qabu. Inniif dura loluu barbaadeeti beeytaa. Haluma khaleedha. An harkaan dhiqachuu jira beeytaa. Aboo hin jeen hoottuuti harka kee dhiqadhuu jennaan mal naan jeeni beeytaa. Aboo nurraa deemjee nyaata chaayinaa nyaattee fi naasitti harka dhiqadhaa. Shuu rakkinni isa bira jiru dhiibee gama kiyya fida. Walumaa galattu harka keenya hoggaa dhiqannu sirriitti qulqulleeffachuu danda'uudha qabna. Alkoolii fi wantoota vaayirasa kana ittisuu danda'an namoonni hedduu kiisha fudhataniiti kan deemani. Kiishatti hoggaa fudhatanii deeman akkaataa itti fayyadamanuu namoonni hedduun sirriitti ka beekan hin jiru. Asiin harka keenyaa miti. Qeensi kun harka keenyaa miti. Akkuma sharmaa harka jee keeysi kun keenyaa miti harki. Akkana jeetuma barxaxxaragatee dhiisa bakka. Yeroo hangam takkaa fi waan san kan fayyadamuu qabnu yeroo hangamii vaayirasiin kun nurra turuu danda'a waan jiruuf hubannoon qaban. Sekendii 20 harka keenya sirriitti dhiqachuu danda'uudha qabna. Garaagarummaa deeqaa 20 harka keenya sirriitti qulqulleeffachuu danda'uudha qabna. Kana yoo goone dhukkuba kana yookaan immoo vaayirasii kana halaala to'achuu dandeenya. Jaameeti alhamdulillah amma hanga nama lamaa qofa ergamee jira dhiigni isaanii maal akka nuun jaangaa guyyaa lamaa sadeen kana keessatti ni beekama jaameeti kan eegamu. Walumaa galatti rabbi nu haa baasu rabbi haa nu eegu fageenya keenya haa eeggannu iddoo namni itti heddummatetti dhaquu haa fi qusannu jechuudhaan gamanumaan dhaamsa Direewudiin gama keessan dabarsinaa jechuudha.